nagaa keessanii akkam bashaashaan biyyi maatiin an dhufuullee baay'ee hin barbaanne maaliifi mana barumsaa kana kan hojjechiiste adda duree waan taate ani gidduu galuu hin barbaanne isheetu naa eeyyame. Wanti guddaa dhaamsi an isinii qabu hundumti keessan akka beektan hiyyuma keessatti dhalannee hiyyuma keessatti guddannee amma immoo hiyyummaa ijoollee keenyatti dabarsaa jirra. Qaayidaan yeroo booddee naannoo kanatti baramaa dhufe kun ijoollee keenya mul'ata qabaatanii barumsatti cimanii akka addunyaatti achi ba'an kan godhaa jiru miti. Kun immoo cabuu kan danda'u barumsaan. Amma gaafa bashaashaan dhufnee ilaallu akkasii yaaddan hin seenaa. Hin gammannas, hin gaddinas, hin kofallas, hin boonyas. Fuula keessan gaafa agarru, mana keessan gaafa agarru waa baay'eetu keessa deemaa jechuudha. Akka namaatti hunda diiganii akkas bareechan baay'ee gaarii ture. Akkas gochuun immoo hin danda'amu. Keessattuu dargaggoon ijoolleen. Addunyaan akkasii yaaddan miti. Halkanii guyyaa carraaqee fiigee jireenya ofii fooyyeessee ijoollee ofiif waan bifata. Inni keenyaa kun ijoollee godhateetu carraadhaan guddattee carraan guddinaan jiru amma addunyaan jijjiiramee jira. Maatiin ijoollee isaarratti xiyyeeffatee hojjechuu hin danda'u taanaan mana barumsaa ergee barumsa isaanii hordofuu hin danda'u taanaan borumtuu isaanii amma kan bade kana abdiin qabni ta'uusaa arguu hin danda'amu. Manni barumsaa 35ffaadha kan adda duree keenyaan ijaarame. Manni barumsaa 35 gaafa ijaaramu maallaqa mootummaa Itoophiyaa irraa qarshiin tokko gaafatamees hin beeku, fudhatamees hin beeku. Matsaafa barreessanii isaan kan hojjetamu. Biyyi kun akkuma isin beektan woo hojjettaniif galateeffachuu hin beeku. Woo hojjechuu dhiistan maaliif hin hojjettan jedhee immoo gaafachuu hin beeku. Hojiin daandii baay'ee gaariidha. Hojiin mana barumsaa baay'ee gaariidha. Kana keessaa namni 100 namni 1000 baanaan nu ga'a. Kanaaf ijoollee keessan xiyyeeffadhaatii hojjedhaa. Sheekoliin naannoo kanaa beektota waan baay'ee beeku har'a dhiisaati. Bara sabayyummaa keenyaa baay'ee beekanii nu barsiisanii jiru. Shanan gibee kan beekamu daldalaan asii Yaman, Saawudii biyya hunda karaa Zayilaa karaa Masawwaatiin kan daldalu shanan gibeedha. Biyya kanaaf daldala kan barsiise hojii kan barsiise shanan gibeedha. Amma daandiin ijaaramaa waan jiruuf karaa Geeraas, karaa Gaaroos, karaa Toobbaas deddeemanii daldaluu barbaada. Daldalu qarshii fiduu ijoollee barsiifachuu walii gadi fiiguu taa'uun gaarii miti. Namni taa'ee keessaa dadhabaa deema. Fiiguun of dadhabsiisuun qaamaaf hin fayyada. Namni fayyaa ta'ee cimee diinarraas fiigee of hambisuufis fiigee diina qabachuufis fiizikaalii cimaa ta'uun barbaachisaa waan ta'eef ijoolleen sabiyyii bakka kophaatti taphattan hojjetamee jira. Bakka kaanis dabalamuu danda'a. Of cimsuu qabdu. Hin beekna waan keessa jirtan. Rakkoo keessanis ilaalaa jirra. Jireenya keessanis ilaalaa jirra. Isin wajjin rukkuba. Garuu jijjiiruuf immoo hojii barbaada. Jijjiiruuf immoo bakka hunda waliin ga'uu barbaada. As dubboo fiduu hin danda'amu waan ta'eef Aggaaroo amma ta'e jijjiirama argeen jira. Jimma amma ta'e jijjiirama argeen jira. Jijjiiramni Jimmaaf Aggaaroo Geeraa osoo hin ga'iin dhaabbatu garuu jabaachuu keessan isinirraa eegama. Jabaadhaa isin arguu kootti baay'ee gammadeen jira. Waliin taanee hojjennee cimnee waa jijjiiruuf atattaafannu. Rabbiin waan baay'ee isinii godhee jira. Biyya baay'ee deemtanii miidhagina akkasii arguu hin dandeessan. Isiniif hin beekamu. Nama dhufuuf garuu akkasi. Uumamaan badhaatuudha, bareedduudha. Rakkoo kan ta'e namatu hojii hojjechuu jibbe. Waan guddaatu hojjetame. Kanaaf immoo baay'ee galatoomaa nu jiraadha.